waraana bilisummaa Oromoo ibsituu akka seensaa loltuu akka kanniisaa qaqalloo ijoollee jaalmarroo qaqalloo ijoollee jaalsanyii qaqalloo ijoollee jaalguutuu qaqalloo ijoollee jaalobseeraa qaqalloo ijoollee jaallugaasaa waraana argitan kana lafoo uummanni Oromoo waraana keessan loltuu bilisummaa Oromoo yaa lafoo babbareedduu waboo lafoo ibsituu akka seensaa isa miilli isaa jeetti jabinaaf gootummaa kee diinni kan keeyyuu beetti illoolee jaalladheedha. Uummanni Oromoo eegan bilisummaa Oromoo loltuu kaadhimamtoonni waraana bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo martinuu amileen keessan xiqqaadha gara gadiisin amilee sagantaan keenya itu atensikan dabaree tasgabbiidhaan dabareedhaan ayyee uuman dhaabbata nagaa ibsitoonni eessa jiru deema uuman dhaabbata deebi'aa duratti galatoomaa duratti deebi'aa warri nagaa eegsistan bakka itti nuuf deebi'aa sagantaa keenya itti fufuudhaaf jechuudha. Galatoomaa uummata Oromoo jaalala kennuuf qabbanii qabdaniin deemnaa nullee kabajaa isinii qabnu jaalala isinii qabnu guddaadha.